obboleessa kiyyadha jedheen jaarsa koo hiriyaa kootti heerumsiiseen gatii kiyya argadhe. Suuraan bilbila keessaniitiin kaastan qulqullina gaarii kan hin qabne yoo ta'e namoota miiliyoona 100 oliitiin daawunlood ta'amee fayyadamaa kan jiru appilikeeshinii ajaa'ibaa bilbilli amma qabdan suuraa ajaa'ibaa iPhone 17 qixxee isiniif kaasisuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii kana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood godhaa itti fayyadamaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa 1 kaasee haga kutaa 9tti seeraan maatii koo biratti baradheera. Kutaa 9 ergan gahee booddee garuu dargaggeessi baay'eeti ani jaalladhu tokko siin fuudhaa yeroo inni naan jedhu barnoota koo addaan kuteen isatti heerume. Maatiin koo, haati koo, abbaan koo, obbolaan koo lakii barnoota kee xumurii nuti si barsiisuu jiraachisuu hin dadhabne akkuma hiriyoota kee yoo baratte wayyaa jechuun na kadhatanii turanii. Haa ta'uutii garuu jaalala hamaa keessatti hiddameen rukutameen waan nan tureef gorsaa fi yaada maatii kootiif bakka hin kennine. Gurbaan kun naannoon ani jiraadhutti ispoortii barsiisaa. Dabalataan immoo mana barnootaatti barsiisaa barnoota baayoloojiiti. Na jaallate kabaja kiyyan kennee fi isa malee jiraachuun yeroo natti ulfaatu sin fuudhanaan jedhe tole jedheen fedhii maatii kootoon isatti heerume waliin jiraachuun jalqabe. Gurbaan yookiin immoo abbaan manaan koo dargaggeessa nama hedduutiin jaallatamu akkanumallee immoo sodaatamudha. Ispoortii waan hojjetuuf darbee immoo waan barsiisuuf jireenyi keenyi gaa'iluma isaallee kan ittiin gaggeeffatu ispoortii barateeni. Anillee haga tokko barachuudhaaf yaalii godheen ture. Haa ta'uutii garuu daa'imni akkuma garaatti na hafetti lakki kun nattaafu jedheen addaan kutee. Garaatti baatanii ispoortii jabaa hojjechuun ulfaataadha mitiire hojjechuu jaalladhus kanumti isaa nu gahaa jedheen jireenya kootiin feem. Kan maatiin hin jaallanne silaa gaa'illee bareedinaan qabuuti daa'imni baatii 5 qofa gadameessa kootiin baadhe guyyaa abbaan manaan koo na rukute dhangala'ee na keessaa gadi ba'eem. Abbaan manaan koo hin na rukutatoo hin taane hin natti taphata jechuun natti tolaam. Ani immoo kan nama ajaa'ibu yoonni na rukutu hangafa koo waan na ta'eef wanta na sirreessaa jiru natti fakkaatee tole jedheen reebameen tasgabbaa'een balleessaa koorraatii deebi'aam. Gaa'illi koo akka mana abbaa koo adabbii abbaa koo natti fakkaatee yoonni na rukute nam tokkotti illee dubbadhu. Tarii ollaan illee iyya koo dhagaheera taanaan reebichi kiyya natti caala malee naaf hin hir'isu. Sanarra immoo sodaatamaadha. Namni balbala keenya rukute dhiisaa walitti hin bu'inaa nun jedhullee hin jiru. Gaafa quufu na tume na dhiisaa bakka na rukutu waan beekuuf bakki rukuttaansaa hamaafis kan na kennu miti. Hundumayyuu yoo ta'e garuu nama dhukkuba mitiire al takka sagalee iyyaa mana kootii dhagahuun waanuma baratamedha. Abbaa manaa koo kana waliin waggaa 2 jiraadhe. Turtii waggaa 2 booddee mucaama ispoortii barsiisu teekwaandoo baratterraatii jaalalli isa qabe. Barattoonni isaaf baratan wanta isaan irra jiran guyyaa guyyaatiin dhufanii natti himu. Anis lakii kuni jaalala keenyaaf gaarii miti jedheen yeroon isa kadhadhu wanta nani godhu keessaa waan tokkoyyuu waan si galchuu hin qabu. Kanani mana kootii hidhamuu danda'u yoo daa'imni naaf dhalate qofadha jechuun naaf deebisee. Anis kanallee yaalaama waantan jiruuf dafeen daa'ima lammataa garaatti godhadhe. Yeroo sanaatiif qofa takkaa naasas gabbaa'e. Haa ta'uutii garuu akkuma naannoo baatii 4 ammasii abbaan manaan koo gara dubartii kanaatti deebi'ee hinumaa ishee ulfeessuusaa nan dhagahe. Al takkaatii anaanis isheetiinis ulfeesse. Dhagaheera waan ulfoofteef maatii koo waliin illee araara waan hin buusneef akkan dhageenyetti gurra koo orma godheen isa waliin jireenya buufeem. Haa ta'uutii garuu akkuma kana dura narratti bare daa'imni koo jabaatee baashii 5 naannoo torbee 2 yeroobtu rukuttaa hin taaneen dugda keessa na dhahee daa'imni lammataa ammas narraat bahee baay'ee tokko natti dhagahamee. Kan dura halkaniif guyyaa imimmaan na harcaasisa kan lammataa yeroo natti dabalamu sanarratti dubartii gara biraa ulfeesse nama kana waliin jiraachuun qabu jedheen warra koo waliin illee walitti bu'ee waan hin jiru garaadhaan nagaa waan waliin gaafanne
argameef gara biyya biraatiin badee harka koo miila koo jedheen konkolaataa Finfinnee qabadheen magaalaa Finfinnee deemee gaa'ela waggaa 2 baatii 3 dhiiseen jedha. Eega sanaati abbaan manaan koo kallacha dubartii ulfooftee fi sana mana kootti galfatee manuma ani kireeffadhee jiraachaa ture keessa jechuudha. Meeshaa koo kana ni bite waa hundumaan jechuudha ishee galchee abbaa manaatiif waliin jiraachaa jalqabanii har'allee waliin jiraachaa jiru. Ilmaan 3 waliin horataniiru. Rabbi bishaaniif midhaan ofii tokko yoon goone gorsa warra ofii dhagahuu diduun kanaan nagahe. Sanaan Finfinnee dhufeen firan qaban ture bilbileefiin isa biran deemee fira koodha dhiiga wal keessaa qabna qofaa jiraata hojiin isaallee bareedaadha nyaata kan hojjettuu fi manaa fi uffata kan sirreessituu fi hojjettuu deddeebitu ni qaba bira dhaqeen ishee dhaabsisii annan siif hojjedhaa hangan haala mijeeffadhu jedheen bira taa'ee garuu carraan gaariin mana fira koo kana biratti nan mudannee gara jalqabaa dirqiidhaan na gudeeduu jalqabee booddee irratti hundaafuu kan na himatu hundaafuu kan na komatu jaarsan qabu mana keessa waan tan jiruuf iccitii koo immoo kan beeku hin jiru jedheen fira koo kanatti balleessaa lammataa haadha manaa ta'een waliin jiraachuu jalqabee haadha manaa yeroon siniin jedhu kan namni beeku otoo hin taane anaaf inni qofti kan beeknu jechuudha. Isa bira akkan jiru isa waliin akkan jiru nam tokkollee hin beeku anis innis hin dubbannu waliin neeraam haa ta'uutii garuu akkuma isa waliin ciisu jalqabee daa'imni sadaffaan garaatti na hafee daa'ima eenyuufiyyuu haa ta'u dahuu nan barbaada haa ta'uutii garuu dhiiga dhihoo maatiin maaddii tokkorraa kan nyaatanii dhugan wanta ta'eef natti ulfaate kanaan baatii 3 otoo hin guutiin daa'imni kun gadameessa keessaan baasee mana mucaa fira koo kanaa baatii 7 jiraadheen dhumarratti gara biyya hambaatti na ergee haadha manaasaa baatii 7dha. Biyya hambaa deemeen hojjedheen otuman jiraachaa jiru haalli hojii naaf mijatuu didee jennaan mana hojjedhuutii badeen ijoollee biyya koo barbaadeen hojii akkanaaf barbaadan taasiseen magaala biraatti hojii naaf barbaadanii biyya arabaa kana keessa hojjechuun jalqabee xiqqoo jireenya kootiif nan tasgabbaa'ee biyya arabaa kanatti inni dhiiraas inni dhalaas baqatee dhufe wal dheebotootu jira. Mana hojjedhuutii baheen yookiin immoo baqadheen baatii 8 ergan hojjedhee booda gurbaa godinaan kabiraa kan nurraa fagoo ta'e waliin wal bareen gaa'ela dhaabbadhee mana tokko keessa gallee waliin jiraachuu jalqabne. Anaaf inni baay'eetti walii galleerra. Innis kana dura gaa'ela godhatee haa ta'uutii garuu gaa'elli isaa ta'uufii kan didedha. Anis akkanuma gaa'ela godheen kan hin hiikee dhufedha. Walginna mitiire waliin taanii waliin jiraachuu jalqabne. Haa ta'uutii garuu yeroon isa bira jiraachuu jalqabutti jaalallin ani maallaqaaf godhadhe maatii koofiyyuu maallaqa koo dubartii hin ergine hangan ta'utti maallaqa koo akkan qabadhu sammuu koo irratti hojjete dhiiradha karaa hundumaan na amansee anis kan hin godhu hundumaa harka caalu parsantii 90 mataa kiyyaaf qofan godha maallaqa kan saas naaf hin kennu anis kan koon kennuu fi innis namaaf hin kennu anis namaaf hin kennu yoo dandeenye anis innis namarraa fuuneeti dagachiisna yoo nuuf danda'ame immoo nama lafaa kaanee maallaqa harkaa liqeeffanne waliin sababa uumne walitti buunee maallaqa sana dhorkina. Tooftaa anaa fi abbaan manaan koo ilma namaa irratti gochaa turre seexanniyyuu yaadeen godhu. Anis maallaqaaf nan du'a innis maallaqaatiif ni du'a. Ijoollee biyya koo maallaqa harkaan hin fudhanne hin qabu. Arraba koo kan gugee laphee koo immoo kan bofaa godheen miindaan ofiin walitti qabadhuu ol liqii naman wal barirraatii funaanaan oola. Namoota biyya Itoophiyaatii dhufan kamiyyuu baruun barbaada. Akkuma bareen keessumaa immoo haaraa taanaan dafee ni xiqqaam. Abbaan manaan koo na gorsaam innillee akkanumadha. Dafee wal bareen arraba koo mi'eeffadheen hiriyaat fakkaadheen torbee 2 torbee 3 halkaniif guyyaa maaliin badde jedheen ergatti bilbilee booda sababa tokko uumiin biyyaa lafa bitachuuf jedheen maallaqni na hanqate warra koo mana jaaraan jira maallaqni na hanqate baatii dhufu siif hin kenna maallaqa hanga kana maaloo naaf keesseen itti boo'een reefuma wanta ni siqee otuu oliif gadi waa'ee koon gaafatiin hedduun maallaqa ani gaafadhe naa kenna kan itti naaf dabalullee ni jira si gahee kan naan jedhullee ni jira ani garuu beekaa yeroo sanarraa buu hin badde yeroo isaan naan jedhanillee sobeen jalqaba kan faluu waan hin dadhabee akka durii si waliin garaa jabaadheen haasa'uun natti ulfaate jedhee arraba mi'ees qalbii isaa tasgabbeesseen irraa fagaadha. Booddee irratti yookiin lakkoofsa koon jijjiira yookiin immoo tarii namuma sanaaf jedheen lakkoofsan baafadhe ta'a nama biraaf nama hundumtuu immoo fiigicha hojiirra dhawaan na ta'eef akka biyyaa yeroo hundi namaaf mijatee bakka jiran dhaqnii maallaqa ofii gaafachuun waan ulfaatu maallaqni nama hedduu bifa kanaan harka koorratti duwwaa ta'e bifa kanaan walii gallee hojjennee daa'imallee otoo hin godhatiin abbaa manaa faana maallaqa wal qabne mana gamoo G+3 fi jalaan beezmentii qabu magaalaa Adaamaatii maallaqa lamaan keenyaa qabnu walitti fidannee bitannee kan koof kansaa kanaan hin dhaabbanne dhumarratti kanaan
Kanaan booddee ni gaha. Manas bitanneerra. Kanaan booddee hojii nuuf banuuf qofa maallaqa nu gahu walitti qabannee gara biyyaatti gallee ilmaan horannee waliin jiraanna jennee abbaa manaa koo waliin walii gallee. Kana gidduutti garuu ta'iin tokko jireenya keenya keessa uumamu. Kunis maal yoo ta'e gaariidha. Mucayyoon asuma biyya Arabaa waggoota hedduudhaaf hojjetteetu tokko abbaan manaa ishee rakkisee jennaan na bira boqochuu akka barbaadu natti himte. Reefuma wal barraa tole jedheen ofitti waameen haala ishee yeroon ilaalu garuu maallaqa guddaa akkaawuntii ishee irraatii qabdi. Jalqabuma kana ni karoorse yeroon isheen sibiran boqodhanaan jette waa'ee maallaqaa akkan abbaa manaa qabullee isheetti hin himne. Haa ta'uutii garuu hiriyoota koo waliin akkan jiraadhutti meera. Kanaan gara mana koottiin ishee waame. Haa ta'uutii garuu namoonni biyyaa akkuma kireeffatanii mooraa keenya keessa jiran wanta jiraniitiif waa'ee koof waa'ee abbaa manaa koo akka isaan isheetti himneef jecha isheedhaan namoonni kun tarii abbaa manaa kee beekuu wanta danda'aniif guyyaan karaa kiyyaa wanta dhumeeruuf bakka biraa galla jedheen mana biraa kireeffannee jiraachuu jalqabne. Wantoota jiranis abbaa manaa kootti himee maal gochuu qabnaa haala kamiitiin maallaqa ishee kana harkaa fuunaa jennees wal gaafanne. Mucayyoon kun haadhaa fi abbaa hin qabdu. Rakkinaan mana namaatti guddatteetti maallaqatti namaaf ergi hin qabdu. Obbolaa ishee waliin erga walitti buutee waggoota lakkoofsisteetti. Abbaan manaa ishee immoo baay'ee ishee rakkise. Maallaqa ishee gara biyyaatti sin ergine asuma of biratti qabattee jirti. Kanatu qofaa ta'uu isheetu akkan salphaatti ishee goyyomsuu danda'u na taasise. Isheef mana gara biraa kireeffachuu kiyya yeroo laaltutti akka oolmaa addaatti lakkooftee anaan na jajuu jalqabde. Anis kanarratti ati amala qabeetti dhuguma abbaa manaa keenya dhiiste yoo ta'e ani obboleessa kooyyuu sitti heerumsiisaan jedheen. Yeroo kanatti isheen obboleessi keessa jira mee suuraa sanatti argisi jettee na gaafatti. Anis obboleessi koo asuma ana waliin akka jiraatuu fi hojiidhaaf baatii lamaaf naannoo biraa deemeeru itti himee na amante. Obboleessa kiyyaatiinis abbaa manaa kootiin jechuudha baay'ee bareeda. Kan ammaatuun argan halkan tokkotti itti heeruma maal ta'an isa mallisaa akka kee gaarii yoonaaf ta'e jettee nattaasute. Kallacha abbaa manaa kooti bileen otoo hin beekiin yaanni haaraan tokko dhufeera. Anaaf simmoo maallaqa barbaanna. Waggaa 2-3 kanaan booddee as turre maallaqa walitti qabuun maallaqa ishee fudhannee deemuu qabna. Akka jaalallee keetti anaaf obboleetti akka taatetti itti siiqi. Siitiin kan ilaallatu kamiyyuu mana kana keessaa baaseen bakka kanaa godheera. Yeroo dhuftu anaanis isheetiinis argatta. Haadha manaa fi abbaa manummaan keenyi ishee duratti hin raawwatu. Ishee waliin garuu karoora keenyaaf waan ta'eef akka barbaadde ta'uu dandeessa. Yoo ulfoofte immoo sababa uumeen irraa baasisaa jennee walii gallee innis maallaqa waan jaallatu tole naan jedhee kanaan dhufee wal baranii isheenis isa jaallatte amante waan hunduma ishee kennifi. Biyya hambaa kana keessatti heerumanii ganuun heerumanii kaaduun abbaa manaa ofii haadha manaa ofii dhiisuun akka waan moobaayilii of badee yookiin cabee ofirraa jijjiiraniti. Keer kan godhu badaa hin jiru. Abbaan manaa ishee akkuma isheen isarraa adda baateen dubartii gara biraa fuudhe isheenis isa dursite obboleessa koo waliin hariiroo jalqabde. Abbaa manaa kanaan walitti quun wal fuudhanii yeroo isaan wal fuudhan waadaa waliif galan anatu dhaab ilaala. Anuma biratti waadaas kan kennuu fi ana dhaam. Icciitiin kun akkan baane waan feenuuf toora sooshaal miidiyaa irra singoone kun immoo aadaama biyya kanaati. Dubartiin dhiira biyya keenyaatti biyya Arabaatti heerumte tokko hin maraatta'e malee heerumeera jettee isa wal suuraa kaatee toora sooshaal miidiyaa irratti hin gadhiifatu. Yoo baay'ee waliif amanamoo ta'an gaa'ila ishee sirrii taate qodha. Gaa'illi hedduun yeroo gabaabaa baatii 2-3 keessa dhaabbata. Kun immoo amansiisaa taane gaa'iluma keessa erga seenanii wantoonni namatti mul'atan hedduun ni jiru. Hunduu miiruma isaa bahachuuf wal barbaada. Miirri immoo yeroo ta'e booddee akka wal nuffitu waan taasisuuf kanaaf gaa'illi hedduu dafee akka inni cabu akka inni jeeqamu firii malee akka inni gargar ba'u kan ta'udha. Kanaan abbaa manaa koo waliin jiraachaa jalqabdee meeshaas bitattee biyyas galuun barbaadu ani firan qabu jettee abbaa manaa koo waliin dhufanii. Haa ta'uutii garuu naannoo waggaa tokko erga turee booda abbaan manaan koo yaada ishee jijjiirsisuun biyyaatii manan bitaa mana bareedaa bitatu waan qabnuuf maallaqa yoo qabaat naa liqeessi jedhee gaafataanii. Isheenis amanamtee fi waan jirtuuf waggaa booddee eenyullee otoo nurratti hin barii maallaqa ishee sana gara isaatti dabarsee gara biyyaan deema jedhee maallaqa sanas gara biyyaatti akkaawuntii isaarratti dabarsee anis kanaan booddee waan inni eegu waan hin qabneef gara biyyaatti karaan galuu danda'uun innis karaa galuu danda'uun gallee jireenya jalqabne. Haa ta'uutii garuu abbaa manaa koorratti halkaniif guyyaa bilbiltii ni kaasaa fi yoom dhufte jettee boossi malee akka isheen maallaqa ishee nyaatamte hin gallee fi booddee irratti waa'ee koo fi waa'ee isaa nama nuti akkanuma maallaqa irraa fudhanne awwanni irraati dhageessee jennaan atiif ishiin dhuguma haadha manaaf abbaa manaadha jettee gaafattiin. Yeroo kanatti inni eeyyeen maaltu gadi dhufaa jedhee deebi. Akkamittiin lammii keessan akkana gootu anoo isinitti
hirkadhee maali somne amma kana nama taatanii dhuguma sammuu godhattanii deemtu anoo firan qabu anoo waa'ee koo nama naa dubbatu hin qabu waa'ee lamaan keessanii garuu rabbittiin kennaa jechuun isatti dubbate innis baatii lamaaf bilbilarraa kaasu dhaabee kaayyoon keenyi maallaqa sanaatiin hojii hojjenna kan jedhure haa ta'utii garuu biyya dhufnee abbaa manaa koo waliin waggaa tokkoof baatii 7 waliin jiraannee rabbi na gargaaree daa'ima tokko daheefi manni bitamee kan ture obboleessa isaan ture otoo nan hin beekiin mana anis innis maallaqa namaa wajjin walitti dhoofne binne kana otoo nan hin beekiin da'umsaaf gara maatii koo bakkan galeet abbaan manaan koo gurguruun daheen yeroon deebi'u manni kan kooti maallaqni illee narra ture qarshii 200 akkaawuntii koo irratti obboleessa guyyoota muraasa booddee galti manni kan saamit kan godha jechuun dubbatee bilbila narra dhufe eega sanaati abbaan manaan koo kan hin arge dubartii ani jireenya kootti fide kana waliin walitti deebi'anii biyya arabaarraa gara biyya biraatti waliin godaananii jireenya ajaa'iba yeroo amma jiraachaa jiru anoo daa'imaa fi qarshii 200 qabadhe asi tafe hanna soba maallaqa namaa nyaatu kan na barsiise abbaa manaadha wanti kuni garuu isaaf ta'ee anaan immoo qilee boollaatti na buuse qarshii 200 sana qabadheen jireenya nan jalqaba nan jiraadha jedheen yaalii garagaraa ture haa ta'uutii garuu naaf hin taane umrii koo nan dhabe maallaqa koo nan dhabe kanuma koollee haqqii koollee nan dhabe kan namaa nyaatu kan namaa miti kan koollee akka ani hin nyaanne harka duwwaatti na rakka har'a jireenya akkamii nan jiraadha jedheen karoorseen biyya hambaatii kan hin dhufe mana maatii kootti deebi'een jireenya gaabbii jiraachaa jira maatii koofillee nan araarame malee wanta hiika qabu wantan godheef tokkollee hin qabu isaan biratti tuffatama gadi qabama jibbama dhala koo waliin jiraachaan jira karaa koo dhiis karaa namaarra deemu qorra jireenya mataa koo dhabe tarii yeroon seenaa koo istimu eenyummaa koo namoonni beektan namoonni shakkanii jiru haa ta'uutii garuu dhumni koo gaarii akka hin taane bareedaa akka hin taane eessa geesse eessa jirti isheen maallaqa koo fudhatte isheen maallaqa koo nyaatte jettanii na iyyafattanii kan dhabdan kunoo mana haadha kooti galeen har'allee buddeena mana haadha koo sa'aatiin isaan gargaaruu qabu deebisee nyaataa jira maallaqni namaa eessaan nama hin gahu eessaan akka nama hin geenye ofirratti hin argee yaa obboloota jireenya kana keessa kan jirtan kan namaa homaa kan isinitti hin fakkaanne jecha sobaa arraba mi'eeffattanii dubbattanii namarraa otoo rakkatiin maallaqa kan fuutan rakkattaniis immoo fuutanii kan nama dhoowwattan rabbitu isin argaa karaa kam gatiin keessan immoo akka isiniif deebi'u hin beektanii humna namaa dafqa namaa nyaatinaa eessan gahaa jedheen jireenya baay'ee abjoodheen konkolaataa hedduu abjoodheen dhumarratti garuu kophee yoo ofirraa jijjiiruu jireenya natti ulfaatu keessan jiraachaa jira har'a mana warra koo obboloota koo warran kaleessan dagadhitu deebisee na gargaaraa jira jireenya jiruu kanarraati rabbi sinaa ana obboleettii keessan jiituu magariituu oromiyaa isaatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Suuraan bilbila keessaniitiin kaastan qulqullina gaarii kan hin qabne yoo ta'e namoota miiliyoona 100 oliitiin daawunlood ta'amee fayyadamaa kan jiru appilikeeshinii ajaa'ibaa bilbilli amma qabdan suuraa ajaa'ibaa iPhone 17 qixxee isiniif kaasisuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira liinkii kana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood godhaa itti fayyadamaa.